Egaan kabajamtootaa fi daawwattoota keenya kun kan daawwachaa jirtan sagantaa furtuu dhugaa torbaanitti guyyaa tokko isiniif dhiyaatudha. Sagantaan furtuu dhugaa torbaan darbee sagantaa obboleessa keenya faarfataa Dabalaa Bultii Turaa wajjin goone kutaa isa duraa isiniif dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Har'as deebinee kutaa isa lammaffaa fi kutaa isa dhumaa waa'ee faaruu fi akkasumas faaruun akkamitti katabama, akkamitti jijjiirraa faaruu irratti, faaruu waldaa Adventistii irratti jijjiirraa akkamitti fiduu dandeenya, akkamitti kiliippii yoo taane karaa faaruu viidiyoon akkamitti haala isaa kan eeggatee akkasumas yeroo waliin ka deemu akkamitti hojjechuu dandeenya marii jedhu qarran marachaatiin turre kutaa isa dhumaatiif kutaa lammaffaa qabannee isiniif dhiyaanneerra. Turtiin keessan hanga dhumaatti nu wajjin haa jiraatu kan isiniin jedhu an Roobaa Banataati. Qajeelumaan gara sagantaa keenya kan guyyaa har'aatti deebineetiin jenna itti dhiyaadhaa isiniin jedha. Kunoo waaqayyo akkasitti nu eebbisee dhiyaatechaadha. Piroosesiin isaa baay'ee dheeraadha garuu gaafa dhufee harka keenya telefoona keenya irra ga'ee kilikii goone dhaggeeffannu baay'ee salphaa fakkaata. Yaa dhugaa jette waaqayyo si haa eebbisu obboleessa kiyya Dabalaa. Hojii baay'ee bareedaa hojjetaattanii akka ittiin hojjettaniitiin jettanillee kun dadhabbii guddaa akka qabu argineerra. Sababii hojjettaniif illee nuufsiteeta waan baay'ee keessa deddeemnee tuttunne. Mee amma hojiin isin hojjetaattan kun baay'ee fakkeenya guddaa warroota hafaniif illee ta'a. Warroonni hafanoo yaadni kee maal inni maal gochuu qaban jettee yaadda? Yoo laalleetiin jenne faaronni Adventistii haalli ittiin asin dura bayaatiin turan kwaalitiin isaa baay'ee ka gabbu'ee viidiyoon isaa akka waraabbiin isaa baay'ee ka gabbu'ee maal ta'uu qaba jettee yaadda? Amma keessan kun kwaalitiin isaa baay'ee bareedaa akka isin hojjettaniitan baay'ee bareedaa akka isin wantoota orgaanaayizii gootan baay'ee bareedaa. Haala kana muuxannoo kan irraa maal warroota kaawwanii qooduu dandeenya? Gaaffii ati kaaste really gaaffii baay'ee barbaachisaadha. Yeroo namoonni faarfannaa yookiin kiliippii tokko hojjedhaa jedhanii ka'anii maaltu isin kaase? Maaliif hojjechuu barbaadde isa jedhu gaaffii sana deebisuu sirra jira. Namumti tokko hojjetee fi hin hojjetin. Jalqaba waaqayyoo waan si kakaasu waan karaa ergaa si dabarsuu barbaadu si keessaan qaba karaa faaruu keetii karaa tajaajila keetii. So isarratti fokusii godhuudha ergaa sana irratti tokkoffaa. Lammaffaanii yeroo baay'ee namoonni raashii ta'u in ariifatama. Ariifachuu dhiisuun baay'ee barbaachisaadha. Ariifatameedhuma wanna tokko ammoo qopheessanii raashii godhanii diraappii godhuuni barbaachisaa miti. Yeroo ofii fudhatanii waaqayyoon irratti kadhatanii wanni suni dadhabbiidhaan wanti irratti hojjetaa jirtu qabiyyeen isaallee akkasumas immoo suuf sagaleen isaa ta'uu waan hundumti isaa bifa qindaa'anii sadarkaa isaa bifa eeggateen akka dhufu akka dhiyaatu gochuu irratti yoo fokusii godhani baay'ee gaariidha. Maaliifi yoo faaruu kana laalte wanta timeline urgency waan qabu miti. Akkuma sitti himee faaruun tokko barreeffamee waggaa 10 ta'a. Faarumti tokko jiraatee fi arra kiliippii irratti ba'uun isarra hin jiru. Yeroo nuuni itti by the way namoonni faaruu bifa adda addaatiin hojjetu inni sun badaadha jechuu koo miti. Akka kamitti yoo qindeessanii fidanii faaruun baay'ee barbaachisaadha. Garuu genereeshinii keessa jirru kanaa ilaaluun baay'ee gaariidha. Yeroo baay'ee namoonni keessumaa dargaggoonni keenya waan baay'ee namatti they give you few seconds. Okay? Secondii yeertuu isaan sii kennan sana keessatti qabiyyee yookaan wanni ati dhiyeessitu isaan hin hawwatu yaada isaanii fudhatu ta'ennaani they're going to the next thing darbanii deemaniiru jechaadha. So
bifa yaada isaanii gara waaqayyotti hatuu danda'uuni irratti. Inni duraa wanni inni hojjedhu kuni waaqayyoo fi fuula waaqayyoo duratti tajaajila koo duratti amman fudhatama qaba isa jedhu ilaaluun baay'ee gaariidha. Ulaagaa waaqayyoo kan waldaan kan intini kaanii jiramti ulaagaa music guidelines kan church keessa jiru wajjiniin wal qabate akkamitti jira wanni qindeessee dhiyeessuuf jedhu isa kana ilaaluun baay'ee gaariidha. Isa irratti dabalee immoo akkamitti wanni kun caalmaatti qindaa'ee ergaa kana dabarsuu danda'a isa jedhu ilaaluun gaariidha. An tokko I'm just a kind of reluctant to say wanna akkaataatti Faaruunii dur ba'aa turee fi akkatti amma ba'aa jiru. Al tokko yeroo faarfannaa rikardii godhamu iddooma tokkotti haala tokkoonii rikardii godhanii faaruu sana dhiyeessuun hin danda'ama yoo tiimiin sunii parpasii sanaa identify godhaniiru ta'e. Garuu yeroo ammaa kana keessatti waan qulqullina qabu, waan sadarkaa isaa eegee, ergaan isaa relevant ta'ee yeroo itti fudhatanii keessumaatti yeroo itti fudhatanii hojjechuun baay'ee gaariidha yaada jedhu dabarsuun barbaada. Ameen waaqayyo si haa eebbisu ergaa baay'ee bareedaa. Asirraa faarfattoonni gara faaruutti dhufanillee gara kiliipii hojjechuu dhufanillee kanarraa waa baay'ee fudhatan jennee amanna. Tokkoffaa faaruma hojjechuu fedhanii qofaaf hojjechuun hin barbaachisu. Kennaa san qabaachuu qabdaa. Faaruu san akka ittiin hojjettu beekuu qabdaa. Urgee itti hojjettu qabaachuu qabdaa. Akkuma ati jette generation dhaloonni ammaa kunini obsan qabu. Yeroo gabaabduu sii kennaa, yeroo gabaabduu inni sii kennu sani qabachuu qabda waan gaarii fiddee waan gaarii itti mul'isteetini yeroo san keessatti qabattee waan kan keessanii barsiifachuu qabda waan ta'eef kanaaf waan gaarii irratti fookasii godhuun baay'ee barbaachisaa. Baay'ina osoo hin taane waan gaarii hojjetanii as bahuu irratti baay'ee barbaachisa jedhee amana. Yoo tokko naagala namoonni biyyaa faayinaanshaaliillee rakkoo qabaachuu danda'anii kunniin nuu gala garuu karama danda'ame namoonni hojjechuu danda'an waan gaarii hojjechuu gaarii jedhee amana. Yaaduma kan keessi jabeessuuf waaqayyo si haa eebbisu. Mee Faaruun amma hojjetaattu hin jira faaruu yoo taani faarota kan kee keessaa baay'ee kan jaalattu kanatu onni na tuqaa jettu jira. Yaa utuu sattiin dhufin dura wanna tokko wanna baay'ee jabeessee riilii dubbachuu barbaade tokko waldaa keenya keessatti yeroo akkaataa nuyi itti faarfannuu fi ilaalcha nuyi faarfannaadha qabnu kanan baay'ee jaalladhu jira. We're reserved, conservative waa'ee faarfannaa irratti ilaalle, modestii isaa ilaalla, maal qabiyyeen isaa akkamitti dhiyaate ilaalla, tasgabbii qabaachuu isaa ilaalla. Inni kun baay'ee gaariidha. Wanni jala buree namootatti mu barbaadu wanna bakkeedhaati ammatti arginee nu hawwataniif jennee dignitii keenya yookaanis immoo waan itti hamannu tokko yookiinis immoo waan irratti hundoofnee jiru tokko dhabuun nurra hin jiru. Maaliifi borii intini qaba wanta deebi'ee dhufu qaba. It is going to have a consequence. So kanaafi wanni hojjennu tokko akkasumatti ammoo ofumaatii waan tokko bakkeedha arginee nu hawwatee emotion taane keessa gallee hojjechuu irraati baay'ee reservii ta'utu nurra jira. Waan amannu kan keenya irratti hundoofnee isa irratti hundoofnee hojjechuutu nurra jira. Qabiyyee faarfannaa keenya akkaataatti dhiyeessinu suur-sagalee isaa, muuziqaa isaa, sochii isaa hundumaa wanna kan keenya irratti wanta waldaa keenya amantoota keenya wajjin deemu irratti hundoofnee hojjechuutu nurra jira malee akkasumatti intini waanni keenya pirinsipilii keenya gadhiisuuni gaarii miti.
we need to hold what we do to the excellence and stay into our principle. Isarratti gaarii matitu jiraanne baay'ee gaariidha yaada jedhu itti dabaluun barbaada. Gaafii waa'ee faarooti baay'ee jaallattu jette miti. Yoo taane faaruun biraa ka hojjettee lafaa qabdu hoo jira? Faaruu baay'eetu jira, by the way. Faaruu hojjetamee lafa jiru keessaati, we didn't even touch a fraction of it. Ittiyyuu hin bu'amne. Faaruu baay'eetu barreeffamee jira. Yeroo dheeraa dura kan barreeffamanii, dhiyootti kan barreeffaman hin jiru. Isaaniin akka piroojeektiitti waldaa keessatti karaa cheerchii keenyaa music ministry wajjiniin walii dhufne akkamittiini faaruu kana gabbisnee namoonni biraan barreessanis jiru by the way waldaa keessa akkamitti walii wajjiniin wanna kana gabbisnee gadi baasnaa uummata keenyaaf eebba ta'uusa jedhu isarratti hojjechaa jirra. Faaruu ani yeroo baay'ee jaalladhu namoonni faaruu koo hunda isaanii jaalladha by the way faaruu waaqayyo wajjiniin baay'ee walitti na fida. Garuu yeroo baay'ee sirra kan biraa hin fedhu faarfannaa jedhu 2007 CD tokko hojjedheen ture. Achirra jira akka introotti hojjetame faaruun suni baay'een jaalladha. Just highlights waa'ee koo fi waa'ee waaqayyo. Anaaf waaqayyo akka jedhu sirra kan biraa hin fedhu Yesuus koo michuu garaa koo jedha. Baay'een jaalladha faaruu sana. Waaqayyo si haa eebbisu obboleessa kiyya Dabalaa yeroo dheeraa sirraa fudhadhe. Mee faaruu kana zeemaan nu jettee asumaan keessaa baana? Yaa sure rakkoo hin qabu. Sirra kan biraa hin fedhu Yesuus koo michuu garaa koo mi'eeffadhe tanii si argee ati kan kootii dhuunfaa koo biyya lafaatti fakkaatus gowwummaa si waaqessuun koo anaan situ naa tottolchee Yesuus maqaan kee haa ulfaatu. Ameen waaqayyo isaa eebbisu. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa guyyaa har'aa turtii obboleessa keenya Dabalaa bultii Turaa wajjin qabaanne isa kana fakkaataa sagantaa kanaan akka ittiin eebbifamtan abdii guddaa qabna. Hanga torbaan deebinee wal arginutti ayyaanni waaqayyoo hunduma keessanuu isin wajjin haa jiraatu jedhaati. Sagantaa keenya kan guyyaa har'aa osoo hin goolabiniin duratti obboleessa keenya Dabalaa waliin kadhannaadhumaa godhannee xumurra. Kadhanna. Yaa waaqayyo baay'ee si galateeffannaa jaalala keetiif gochaa keetiif oolmaa kee hundumaaf maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin galanni guddaan siif haa ta'u. Yeroo kana hiree nuuf kennitee akka si waliin dudubbannu waa'ee faaruu irratti yaada akka wal geeddarru carraa waan nuuf kenniteef maqaan kee haa galateeffamu. Ati karaa ergaa kanaa namoonni akka eebbifamanii akka waa irraa baratanii akka irraa wal barsiisuu dandeenyu ati yaa waaqayyo gooftaa yaada qajeelaa ilaalcha qajeelaa nuuf kenni yeroo keenyaa hafe hundumaa irratti ati ulfaadhu namoonni sagantaa kana dhaga'anii haa eebbifamanii jireenyi isaanii maatiin isaanii haa eebbifamanii ati karaa addaadhaa jireenya isaanii parpasiin isaanii maal akka ta'e kennaan ati isaaniif kennite maal akka ta'e kennaa ati isaaniif kennitetti immoo yoom akkamittiif maaliif akkatti dhimma ba'anii akka hubachuu danda'aniif ati isaan gargaarii maqaa gooftaa keenya Yesuusin si kadhanna. Ameen. Ameen. Yesus ko michuu garaa koo mi'eeffadhe tanii si argee ati kan kootii dhuunfaa koo biyya lafaatti fakkaatus gowwummaa si waaqessuun
keessoon